meeshaalee mana keessaa tokko tokkodhaan jechuudha qarshii isaa yeroo baay'ee nutti warri jettan jalqaba irratti magaalaa Shaashamannee irraa gara Kofalee kan ergaa jiru hordoftoota fi kabajamtoota fi laayik gochuudhaan lakkoofsi bilbilaa asirratti argitan kana WhatsApp fi Telegram argattanii birraatu iyyuu deemaa jira gabbara birdidimsi illee hin hafu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuula jirra jirtu amantii kutaan sooliin qoodi baga jiraatanii har'a isiniif jarjarsa sababni isaa Shaashamannee rooba waan ta'eef rooba duumessi deebi'ee jira. Akkuma sitti argaa jirtan meeshaalee ija keessanii takka takkaan argaa jirtan kanaafi majlisa qabdii jechuudha. Majlisni isin qabdu aluminiyeemii kalarii bunni ta'eedhaan isin agarsiisa. Meeshaa isii akkanumatti ijaan ilaaluudhaan warri qarshii meeshaa kanaa barbaadanii jettan meeshaan kun gara waggaa tokko kan turee fi akkasuma mootuyyuu majlisni ammootuyyuu haaraya. Akkuma sitti argaa jirtan aluminiyeemii lama qabadhee isinii dhufee magaalaa Shaashamannee as Malkaa Odaa fi akkasuma mootuyyuu kan Kofalee deemaa jiru. Bunni kun litira 7 Kofalee deemaa jira. Obboleettii keenya takkaaf jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa inni kun ammootuyyuu Malkaa Odaadha. Malkaa Odaa jennaan namootiin hedduun Malkaa Odaa eessa bakka kam jettanii bilbila osoo hin ta'in ani orderii fuudhee Malkaa Odaa kan isinii geessudha. Kana jechuun isinii galee akkuma Kofalee erginu kana Malkaa Odaallee ergina jechuun irratti hojjetamee gara Malkaa Odaa kan deemaa jirudha. Namootiin irra caalaan jechuudha Shaashamannee qofana seetan Adaamatti isiniif baasaa naannaha Adaamaa guutuu isaa isiniif ergaa akkasuma kan Shaashamannee illee naannaha Shaashamannee guutuu jechuudha kan isiniif erguudha. Amma inni kun Shaashamanneedha jechuudha. Shaashamannee irraa gara Kofalee, Shaashamannee irraa gara Hasaasaa, Shaashamannee irraa gara Adaabbaa, Shaashamannee irraa gara Dodolaa, Shaashamannee irraa Nageellee Meexamaa eessa isinii jedhare walumaa galatti naannaha Shaashamanneen isin dhiyaatu haga Baalee Roobeetu ergaa jirraa jechuudha. Adaamaa irraallee Balee Gasgar, Balee Roobee, Arsii hunda isinii galaa jira miti haga Harargeetu fudhataa jiranii jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mee waa'ee qarshii majlisaa aluminiyeem isinitti haa himu. Inni kun kan baheen qarshii 23 litiriin tokko kaareen tokko ammoo qarshii 11,500 jechuudha. Akkasuma ta'an 11,523 ta'a. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa majlisni gatiin isaa hedduu dabalaa jira malee akka hir'atuun arginu. Ofii kiyyaa hin kijibu boondidiin orijinaalli akkasuma majlisni orijinaalli meeshaan orijinaalli jedhanii bareedina dabalee qarshiilee akkasuma dabalee isiniin jedha. Inshaallah warri mana keessan keessaa hin qabne keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan osoo saamattanii biyya yoo galtan bitachuu hin dandeettanii. Asirratti makaddaa qabaa warri jettan makaddaa qabaa beebitiraasii qabaa garuu haala waraabbii sababa roobaa sababa adda addaa nu cinqee asillee kuni jechuudha. Magaalaa Hasaasatii fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa magaalaa Maraaroo kan fe'amudha. Soofaaleen qarshii garagaraatiin kun qarshii rakasaa 100 gadii kana isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kana qarshiin isaallee xiqqoo hin hir'ata, carqiin isaallee ni hir'ata. Akkasuma mootuyyuu bareedinni isaallee ni hir'ata. Kalarii qofa salaaluu odoo hin tahin bareedinni ka qarshii 180 fi ka qarshii 90, 60, 80 hagam garagara asumarra laala. TV illee jechuudha baay'ee dabalee jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa meeshaa angara kiyyaa ka hir'ateen argine dhiifama of kolchaa isiniin jedha. Ka dabaleedha ka hir'ate jedha. Kuni ammoo qarshii 100 fi 80 akka inni jiru waa'ee meeshaalee hedduu qaba. Hedduu namatti kan tolu ammoo soofaa barbaadanii haga 300 illee ni jira. Walumaa galatti qarshii 60-70 irraa eegalee haga qarshii 300 illee ni argattani. Kana qofa osoo hin ta'in har'a kan qabadhee dhufe kallattiidhumaan magaalaa Finfinnee irraa Boolee jechuudha. Meeshaalee mana keessaa rakabootii Dubaayii adda addaatii fi kalariilee adda addaa akkasuma mootuyyuu hedduu kan namatti tolu ilaalchaaf illee tahee jabina bareeda orijinaala qarshii 27 irraa eegalee haga qarshii 1000 isin barbaadanii jechuu haga 40, 50, 27, 28, 29, 30 way 33 akkasumatti walumaa galatti ziinaa yookiin faaya hedduu fi sa'aatilee adda addaa zahriyaa yookiin kan abaaboo keessa kennu hedduudha. Ka feermuuzileen akkuma isinitti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 namootiin hedduun rakabootii warqaammaa malee birraammaa yookiin ammoo fuddaa bituu dhiiftanii jirtanii hedduu danuu bareeda jechuudha. Daran waan bareedu fuddaallee keessa makattanii akka bitattan abdiin qaba. Akkasuma immoo siniileen rakabootilee Dubaayii diizaayinii adda addaatii fi
waraabbiif nama hin eeyyamne yookiin namaaf hin eeyyamne hedduutu jira jechuudha. Kanaaf isin hunda kaasinuu ergi hunda nu waraabinuu ergi osoo hin tahin yoo barreeffattan qofa haala salphatti babbareedaa yoo tahee jedhe meeshaa bareedaa qarshiileen bareedaadha. Itti aansummee waan jidduutti isinii jechuu barbaadu jira warri meeshaa na biraa qabdan waggaa tokko keettan waggaa tokkoof waggaa lamaa keettan hundi keessanuu adaraa meeshaa keessan akkanarraa fudhattan yookiin ammoo yoo keettanii jettan keessan na dubbisa. Mee fakkeenyaa fi mucattii wayii Xayyibaa Adaabbaa jedhamtu adaraa namni isii beeytanii akkanaa barbaadanii fi akkanaa bilbiltu yoo sagalee kiyya kana dhageette adaraa keenyaa bilbilii siin jedha meeshaalee na biraa qabda waan ta'eef akkasuma immoo warri meeshaa keessan qabdan akkana dubbiftan samuuna kana barbaada akka teelegiraamii na jalaa badee xiqqoo wannaa ta'e herreega isaa jechuudha meeshaalee tartiibatti deeffataa jira waan ta'eef namoota yaada dubbisaa jira kan lakkoofsi na jalaa badee na dubbisaa isin jira kana qofa osoo hin tahin meeshaa mana keessaa hundi isaanii qarshii tokko warri barbaadanii jettanii qarshii tokko inshallah meeshaa nama tokko irratti amma fakkeenyaaf magaalaa Shaashamannee irraa meeshaa nama hedduu nama 4-5 bakka takkatti har'aa waan baaseef jecha jarjaree haala innatti toluu didee kan nama 4-5 isinii waraabe jechuudha. Isinii galee Shaashamannee keessa ka deemu jira, Kofalee ka deemu jira, Hasaasa Aanaa Gadaa Basaasaa ka deemu jira. Kanaan biizii waan taaneef jecha waraabbiin isaa hedduu namatti hin tolu. Hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa kanaaf inshallah ta'ala isin jaaladha isin kabaja meeshaa qarshii ammoo tokkoon isiniif himuu danda'a akkuma asitti argitan kana meeshaalee asirratti argitan kana iskiriinshoot gochuu dandeettanii iskiriinshootii maleellee yoo dhuftanii meeshaa akkanaa nu biti jettan isinii viidiyoo ilaalu footoo ilaalu caalaa anaa isin bira dhaabadhee qaaman yookiin ilaalee bitutuyyuu caalaa beeka jechuudha. Carqii majliisa namootiin hedduun inni argitan jaalattanii ka idii ta'ee filtariidhaan tiktookii irraa fiddanii كأسي في الدنسان مهم بينات في خلتي أو إس أورجينال سني إرجن أو إسامتي ما لف نجلا جدا جدا فكان يفي تربان سديسة هدين جاء سديسة دين فاشين جيرا ما رف أكو مقرشين دبلة ميشان دبلة أورجينالو ما نساء رفا كان في ور مجلس اللي أكاسي تيجي الرجال ميشا جبا بتشوف أبداني ماشينو تجوس اللي ساتي كنا ما ليلة كبرى هيد تجرا إسلام تاني جتشودا ميشا جبا تي ببريدا شركة نساء أورجينال تكوفة تي بتشوف دنديتا والجل كوفلان تاني كأكورة تكو والتكو إسكريشوت بتمي يربودن تي ميشان هيد تجرا ما عرف سناني نموتين هدون ميشا بريدا نوشدا ميشا بريدا نورجسيفتا أني أسوكي يا جتشوف كانت على سن أجرسيسو برباد أسو إسين وللرجال تاني akka eebalu iskiriinshoot gootanii akkana amma fakkeenyaaf ijoolleen hedduu jechuun yuutubaroonni baay'ee warri meeshaa bitan na bilbilanii meeshaa kana eessaa bittaa meeshaa kan kennu erganii jedhan meeshaa kiyya fuutanii achi ergitanii gana isaanuu na bilbilanii na gaafatan bareeda akkanatti namatti tola jechuun namni namarraa fayyadamu waan gaarii garuu haa ta'u malee meeshaa kana caalu isiniif gadhiisuu barbaada argitanii amma isaanillee karaan baname jechuudha eessaa bittaa yeroo jedhan natti tola na gammachiisa. Osoo silaa isin kana caalaa uf amansiiftanii ka bitattan taate meeshaa kana caalaa bareedu isiniif erguu danda'a. Isinii galee ijoolleen hedduu meeshaa kan kennu erganii naan jetti ijoolleen baay'ee nu dubbisuna bilbilan eessaa argattaa naan jaa kanaaf isin jaaladha isin kabaja laayik sheer gochuudhaan laayik sheeriin dagatina nagaatti toraa bulaa fayyaa.